dhalli namaa kun bineensa caalaa bineensummaa isaa beekanii ofirraa dhoowwan. Amma mucaa galgala kana mucaa wayii gadhiisan. Ammallee viidiyoon kun kan biraati isaa miti. Kuffaa osoo na ajjeesinaa jedhee inni harka ol qabuudhaan lafaan dhahe. Wallaahi biyyi teenya tuni eessa akka deemtu hin beeknu. Yoom akka nu bariitullee Rabbi beeka. Iyyitee jirti nutti. Osoo nu bariisaa feenu dukkana keessa of argina yeroo baay'ee. Miskiina waa hin beekne kan garaa ofiitittu nyaatee hin quufne. Dhaanii lafa buusan. Dhaanii lafa buusuu qofaa miti. Meeqa guyyaa tokko harka duuba hidhanii subhaanallah. Erga ajjeesuu isaanii oolle maaliif harka duuba hidhani? Harka duuba hidhanii mataa isaa adda facaasani. Gurbaa kanallee amma kan amma suuraa irra qaqqabe kana. Osoma inni harka isaa ol qabee na ajjeesinaa maaloo jedhu. Harka kan kee ol qabi jedhanii dhaanii lafa buusan. Wallaahi biyyi teenya tuni namatu isii ijaaree bineensa isii ijaaree waan isii wallaale'an. Yaa Rabbii kiyyaa ilmoo hiyyeessaa akkas dhabde du'as dhabde. Wallaahi namni viidiyoo kanni argeeti dhuguma garaa isaa hin rifanne. Innuu namaa miti warra ajjeesaniin wanni takka garaagarummaa hin qabu. Ani wanni na ajaa'ibe jechuun warri akka ilmoo namaa akka waraabessaatitti itti dhukaasanii ajjeesan kun sila akkuma kiyyaaf kan keessu namamu waan biraatu isaan keessa jira anaaf hin galle. Anuutu viidiyoo kan arge mataan na dhukkuba. Maaliif isin fakkaate? Tarii gurbaan kuni guyyaa takkatti illee gara ofiisitti nyaatee hin quufne ta'a. Ijoolleen kun ijoollee abdii boruuti. Akka diinaatitti afaan kan kee dubbataatiin afaan keetiisee haasaa yoo osi. Wallaahi akkam akka taanu qofa Rabbiin qofti beeku rakkannee jirra. Kun kana argaa biyyi nagaa jedha. Kun kana argaa biyyi keenya nagaa mootummaa safarsa. Inni kaleessaa barbe ormaaf akkas nu godha. Inni har'aa keenya yoo akkana nu godhu furmaanni keenya maalidha? Namni barbe yoo alaadhaa dhiitame yoo alagaadhaan dhiitame keessaatu irraa dhorga. Namni alaadhaa yoo ari'ame mana ol gala. Nu mana keessatti illee rakkanne. Ala keessatti illee rakkannee jirra. Rakkinna kanaaf furmaata kaka'u Rabbii yoo ta'e malee nama takka hin qabnu. Sababni isaa maal isiniif fakkaate? Kan dirree sangaa yookiin masaraa sangaa hunduu bineensuma nuufi. Ani wallaa warra kaleessaa sanuu iyyuu wayya jedha. Maaliidhaaf isiniif fakkaate? Diinammaa isaa beennee diina waan taaneef akkas nu godhanii. Oromummaa keenya waan jibbaniif akkas nu godhanii jedhan. Garuu dubbii akkasii miti. Namummaa keenya Oromummaa keenya akka waliigalaatiin lafaa fixuuf ka'e ilmi namaa kun na fakkaata. Haati isaa akkam taati mee? Haati isaa akkam taati? Yoo takkaa isa wajjin rashanamtee jiraatte kan jala sanii Rabbuma qubaa qaba. Garuu yoo ilmoo isii irraa kan haftee viidiyoo kana taree dhageettee jeesii afoo kana godhani akkami akka isiin jiraattu mee gammataa laala yookiin osoo namni qobboleessa kee ta'e agam dhukkubsatta. Wallaahi rakkannee jira Rabbi rakkoo tanaa nu haa baasu. Maaliif akka ta'e hin beeku. Nu hawaasni keenya kun hawaasni Oromoo kun dhuguma baarsa wayii qabna. Dhuguma eebbo wayii qabna ani naaf hin galle. Yoo tokko gara si iyyatu ku asii balbalatti cufata eessa nageenyi dhufa. Arsii yoo iyyatu Jimma balbalatti cufata. Yoo Jimma iyyatu Arsii balbalatti cufata. Harargee iyyina Shawaa itti cufata. Qoodee nu qoqqoodee nu facaase nyaatamne. Keessi keenya nyaatamee jira. Namni gubbaa keenya argaa malee keessi keenya hin jiru. Hawwatiin keenya maanguddoon keenya waa isaan ta'aa jiran. Viidiyoo dheengadda jawween gadhiise tokko abbaa keenya Harargee irratti osoo inni dhukkuba kaanserii qaba na dhiisaa jedhu. Garaa ofiittuu nama nyaatee hin quufne. Nama san argisanii namni suni maanguddoo suni nama garaa ofii nyaatee quufee fakkaatu.
odoon akkasitti dhaadatu osoo kan milishaan gubbaa dhaabbatti uleedhaan subhaanallah. Dhalli namaa namarraa bahee gaafa dhala namaa kan akkana godhu wallahi maadiriyan akkam akka ilmi namaa ko akkam akka yaadu. Nu waa lama rakkanne ijoollee keenya. Rakkina namummaallee rakkanne. Dhukkuba gandummaallee rakkanne. Wanni waan kanaan anu saaxilaa jiru dhukkuba gandummaati. Osoo akka kaleessaa wal qabannee birmannee osoo akka kaleessaa wal qabnee lafaa kaane wallahi sadarkaa kana hin geenyu ture. Sadarkaa obboleessa isaa akkanatti hin dha'u ture. Garuu maal godhareenu? Nu qabnu miidiyaa kanarratti warra nagaa qabu qofa faarsudha. Akkuma jedhame haati yoo ofii quuftee waan ilmoon beeleenseetu waa akkasutti yeroo dogongoruu baadhe. Akkasuma ta'ani. Gandi iyya nagaa waan ta'eef Oromiyaa hundi nagaadhaan tilmaamaani. Obboleessi kiyya waan nagaa ta'eedhaaf obboleessi namni hundumtuu nagaa waan kijiba fakkaata. Garuu inni viidiyoo akkana argu sun ciiseetuma rafaa. Ilmi namaa ku akkan wal godheetiin nagaan jiraata. Rabbi qofti haa beeku wallaahi. Rakkannee jirra wallah. Rakkinna walii rama rakkanne rakkinna namni nuuf hin beekne. Yaa Rabbii kee wallah ammatan na garagalaa jira. Osoo arguu baadhee hanga feesbuuka kiyya ofirraa gubuu takka nagaa jira jechuudha. Hanga feesbuukuun kan ijaanuu argu jedhu takka gaa jira. Maaliidhaaf kan argitee fayyaa hin ta'a jechuun abjuudha. Kan argaa ani nagaa qaba ani fayyaa hin ta'a jechuun abjuudha wallaahi. Yaa Rabbi gahee nurraa guute tarkaa qabla danda'aadha wallaahi. Keessi keenya gubatee jira gubata tana yaa Rabbi nu baasi. Sila ka dhufu hundinuu nyaata ka dhufu hundinuu ajjeesa ka dhufu wani nama ajjeesu bara ajjeechaa nu lama bara ajjeecha faashinii wayinu ajjeesaa jirani. Odoo inni lubbuudhaan jiru duuba dhaabbatanii itti dhukaasan. Miila isaa dhiqanii miila isaa hidhan harka isaa hidhanii dhiifama. Ay rakkanne wallaahi. Nu ajjeecha akkana amma dura jechaan dhageenne malee ija keenyaan argine gurraan dhageenne malee ija keenyaan argine. Amma dabaree oofeetiin ijaan nu agarsiise jechuudha. Yaa Rabbii kiyya akkam taanami maal eessa baqanna eessa danda'ee nu iyyan yoo si taate alatti malee wallah furmaata takka hin qabnu. Yoo si taate alatti namni nu birmatu takka hin qabnu. Yaa Rabbi gahee nuun jedhe. Ijoolleen teenya dhumatte wallah baadiyyaa keessatti itti taphatani wallaahi itti taphatani. Maal akkam taanami akkam taan akkamitti jiraan? Gaheen keenya yoomi? Hanga yoomi akkana dhumanna? Rakkatte haati hiyyeessa dhalte wallaahi. Rakkatte haati tokkocha qabdu. Rakkatte haati tokkocha qabdu wallaahi. Ilmaa kaasee maal akka dhiisullee wallaaleen jira. Walumaa galatti Rabbiin biyyuma keenya sana gahaa godhu. Nuuf osoo hin taane nu warra ruuza quufee nyaata quufee miidiyaa kanarra waan fedhe odeessee waan fedhe jedhuu miti. Miskiina haadha miskiinaa sanii Rabbiin haa birmatu. Haadha tokkocha sanii Rabbi haa birmatu.